عادي جاني يصير قلت سبب تبدني سقفا بدي warri koominitiin baratummaa yaada bareedaa kennan achumaan amanaa dura adeem jedhee amanani. أما ما لما Ijaarsa dubeessa barachuu qabdiyya. ولا قالوا كده أنا خسرت كده بدي سينام برد بدي سينام برد نمني هاتي خالي عين Ati baatee yoo laayee deemtee rammaa sudaa yoo beeran jala ajjeesu. ولا قالوا نم تقرأ دي كده بتلقى Nanti yana mereka diambil. أما سبب بركت يا كلمة سقفا بدي يرمان ده كنا دي بشنم وفدان جارتي سبب متكتبة دي جوابا بدي أما تدخل فاتاي Akkasoo yaaree faamilii irreecha kana illee hafuu kiyyaare. الرجال خدت ماله Barumsi badame kan ta'u amma nama hundaa. بك جارتي نجري الشيطان أنا بفجأة دي بران سيادة دي بر Akkas yaani bar. Shaytaan yoo kumallee yoo Dubaay yaartiin isanii deeman namatti dhufa malee Itoophiyaa hoggalan namatti dhufa godha obboleewwan illee jiran. Itoophiyaan tun biyya raamataati bisoorri Itoophiyaa cinqee akkasiin qabu jiru qameetu Amma warri shayxaanni akka itti dhufu barbaadu yaartiin isa Dubaay deemaa bar. tanuma ji Dubaay sheexana guddaa jira boo Akkami ati deemtee turteemi? ani deemeetiin ani beekaanin gisee jimaa kanan fadaa nama raajaan qabu gisee nama dadhee haasee summan lollolo afaan wallaallee fuudhanii Jimaan hin jiru achi. jimaan hin jiru bakka maraatti majalisa mafuraara deessan bashannanni garuu Dubaay yoo dhaqxinni bashannantaa ni tasnaannitaa bakkee jiru deessi malee Guyyaa meeqan ture? guyyaa 15 ture Birri meeqa laga guyyaa meeqan bashannanu? jechuun gaa maallaqa gaafuma dandeettii keetiiti Akkaataa baasii keessatti. akkaataa itti gaggeessituuni hoteelliinis qaaliinis ni jira kakkannasus ni jira እና በቃ አኩማት ማለቀ ባስቱ አንሙ ማተከቱ ፍቴት ዳላቲ ዋና ገሬ ቢና ዋና ገሬ ላላ ከሁሉ ደቡዳ አከስ ቢይት ሲጀላሉ ኦ ማለቀ ቀበለ Garuu gurraatti kanaa kanatti namni tokko qubaatti jiraatu dhoggaarraa keetii yoo yaadde jechuudha. Ani wanti jaalladhu sitti hime ilaalchitii kana sitti himuu qabu. Maal jedhu? ati cuqeetaadha barbareedaadha الله الله Waan jaallattu jira. Waan ofii keetii bakka qashoo onnee naa kennaa jirtuuf sitti bareede malee kanaan guutuun anuma ittiin aan deemtu gita keessatti barna. ara beekaa jettaati kalara bareedaa qabda hin bareedda Maamudee walitti qabannaan gaafa. gaafa jedhi bareedda Bakka akka sanaa walii kan isaa. yaa Laayivii guyyaa sa'a kam kamitti dhufu? gidi maal jaalisi fide gurdi gudufan Naa waan takka nan jenne anumatu itti ergee mucoo hangaatu jaalladhaa fidii jedheen. akkasiitu jedhani Fidhate fi barbaadaa ture bar. yoo eessa na barbaaddee beekta takka God have mercy upon us. Yeroo hunda gizee laayivii jiru hin jirtu. Oke, sa'aatii adda addaa seenaa ta'an sa'aatii midhaan seenaa sa'aatii galgala sa'aatii 5 sa'aatii 6 baay'ila sa'a 9tti Anillee ammaa galgala sa'a jaatti dhufuudha. ani isaan eega seenaa An laayivii sa'a shanitti raftu sa'a jaatti. Sa'aatii akkana kana seenaan jaatti raffisee ka'ee seena. bakka rakkoon qabureessa akkanaa kana waliin seenas jechuun sa'a 9 jechuudha mi Sa'aatii sagalitti toora sa'aatii shanii kana irraa ta'ii nyaannaa hin beekta kaa jalqabu. Uummatni waa golba goyi. Uummata kana aarsaadha. Nuti amma toora sa'aatii shanii kana irraa ta'ii nyaannaa haga lubna dhuunii maal xiqqoo haasa'u sa'aa jaajaa walakkaa torba ta'a. Haa torbatti irraa haga sa'a 8 isin irra barbaadde yeroo isin ciibtee irrimni kuteen sa'a 9tti allaabise. Amma raa ganam isee irra bakkaatutti lafti nagaa jechuudha. Kanaaf atillee
sa'aatii shan dhuftee dhiira kaan wajji yoo haasofte xiqqashoo ilma dhiiratti hin naafa beekte. Kanaaf ati qabda ha'a sagalitti dhufuu qabda jechuun guyyaa hunda akka wal agarru illee jaartinti jaraftee kaate jechuun haga ittiin amansiisu maal jetta waan kana. Eegaati soburra jedheetii bar. Ati nama dhugaa dubbatu jaalatta moo nama sobu jaalatta? Amalli kee kan. Walakkee nama dhugaa dubbatu jaaladha. Akkaan kun. Kanaaf ati bakka akkuma gubbaan kee adii keessi keellee adii jechuudha. Yaa sirrii. Kanaaf sa'a shanitti dhufini jahatti illee dhufini sa'a saddeetti yoo dhufte rakkoon qabu sa'a sagal yoo ta'u anaan wal agarraa jechuudha. Yoo si dabbarate sa'aatii saddeetti kootu sa'a takkitti san ijoollemaa wajjin hokkofalte san booda sa'a sagalirraa haga ganama saraata saniin waliin boharraa jechuudha. Maal jettare? Taasii bakka rakkoon qabu. Jaalalaan si jaaladhu nurraa fudhattee naa eeyyamte. Yaa nama jaalatu ani sin jaaladhu hin jedhama ree. Jedhama. Lubbuudha. Yaa. Amma si anaafatti yoo akkanatti dafnee wal jaalannee wal fuune ijoolleen biyya Arabaa kan kaayyoo biyyaa ba'e fuulalee gandaa fi lagaan wal qoodee wal tumuu kun araarama beeku. Jaalala uumaa deeman. Intini naaf deegaa kadhii wanta nama murtii tanaan jeessa ni yaadatta wasti kana godhe. Akkas wal kabajanii sodaa. Ni yaadatta. Yaada maal jedhamu murtii waan baay'ee jira oola maal beeka. Ay sanumaaf jedhalatti yoo akkas wanni guddaan araarri haa gochuu rakkoon qabu wanti sii taqabbalee jira. Ijoollee qabdii jedhani maan ijoolleen qabu isin hin nyaanne hin qabda ijoollee. Ijoollee hin qabu lakkii. Yoo qabaattellee rakkoo qaban ijoollee 5 qaba. Galatoomaa ganaan qabu. Walitti dabalana yoo ati 5 qabaatte 5 qabaa 10 nuu ta'a jechuudha. Ani hin qabu ilaa ammaa. Ijoollee qabdi yaa koomadi dhiira jira garuu hinaafanii jaayedhi. Hinaafanii jaani yaa malee ani ijoollee hin qabu. Anna. Lakkoofsa kee keessatti na argitaare oomisheen jara walii birri. Bakka feesbuukidhaan na oomisheen jara ni qaba hangaatu labbuu jaa. Dhugaa jirtu hangaatu eenyu jaa. Ana biyya manaa baan argee ture. Eshi. Wallahi kama dhugaa sitti ma guyyaa sadii na dhufe manaa baan namichi kun. Halkan. Guyyaa sadii arge. Duraani yeroo Dr. Abiyyi kana yaadadhu akkamiin laala beektaa yooma harki isaa akkana salaamata fuute yooma duutu na fakkaata beektaa yeroo duraanii san jechuun wayita sarara qabsoo geggeessu san. Abiyyiin akkana deemee biyya akkanaa dhaqee biyya akkasii dhaqee namni du'eedhaan irraan laalee waan amma arge san sitti nim manaa basan jechuudha. Garuu akka gaafa sanii irraa ka'ee yaada kiyya guutuu jijjiire. Sababiin isaa Abiyyiin deeggaruu eegalte manaa masitti dhufe. Wallahi manaa basan irraa deeggaruu eegalte. Bakka nullee gaafa inni mana mannutti dhufne deeggara. Gaafa inni si dhufe deeggartee deeggaruu baatte ati mirga keeti kana wanni jettu hin jiru. Ani laakiin ammoo akkuma siin jedhe karoora qaba. Maal siin jedhe mana mannutti yoo nan deeggarre si ajjeessa siin jedhe. Moo yoo na deeggarte lafa kenna fooqii kenna. No. Wallahi waan akkasiitii miti waan amma argesan kaan beektaa miree manaa banamumatti akkanumaan cal jedhanii ni manii nama hedduu nu dhageeffataa jira. Manaafni akka hiikkanitti hiikkama waan ta'eef suni amma xumurameera hiikkame mammaakichi dhumate beekta waan ture osoo isa anama yaada Abiyyi kanaa ga jalqabe na beekta waggaa tokko caalee miti amma waan kanarratti na beekta yeroo dheeraadhaaf. Waggaa geettee maashaallah bubbulte. Waggaa tokko ga'ee amma already waggaa tokko akkasi haga Abiyyi waan inni godhu kanarraa. Amma ganta galuuti. Yaadni dhaabbata qabu ammaa mucucaata homaa jettu waggaa geettee. Ani yoo nama tokko argu yoo gadda argu yoo azanni argu akkuma argitu kana utaalee waa maraa keessan bu'aa gadda kiyyan ibsadha yaani waan akkasii ni qaba garuu nama kamiifuu hamtu waan badaa yaadeen beeku akka nama tokkootitti amma ani dhaamsi sii dhaamu ati nama kamirraayyuu bilisa jette mootummaa sin deeggaru jette warra bosonaa sin deeggaru jette Jawaar fa'aa sin deeggaru jette mee yeroo fudhadhuutii kuma keetii jechu Dr. Abiyyi Ahmad qofatu kophaa rakkoo qabamu numa mara rakkoo qaba ummata Itoophiyaatitti
nagaa abiyyi qofa buusuu danda'amu bakka Itoophiyaatti buusuu dandeenya. Mee kanumaayyuu makkeenya mazzanime dhiisi ati waa'ee faarsee bulaa amma jecha jedhamu kanallee an amma faarsee bulaa osoo hin taane nama sa'aatii 24 dalagaa isaa dalagatu ja'atii boqonnaa argadhetti viidiyoo daqiiqaa takkaa infoormeeshina poostii godhe agasuma yeroo hin qabu dhugaa siima. Fakkeenyaaf jechuu kiyya amma faarsee bulaa yoo naan jedhan osoo biyya jiraadhee akka naniineef sodaadhee faarsee jetta akkasitti. Biyyallee galuuf karoorallee hin qabu ammatti. Akka amma namni baay'een na shakku yoon biyya deemta ammati wani naan jettuuf fakkeenyaaf sanii fi anaa gala yaadni kee beeyta. Fakkeenyaaf jechuun garuu ani waan ansii dhaamu asli wallaahi Dr. Abiy Ahmed qofa yoo kabadii goote karaa dogoggoraa irra akka jiru achirraa hubachuu hin dandeessa. Sababiin isaa biyya san keessa rakkoo jiru akka uummata Itoophiyaa hundatti furuu qaba malee uummanni Itoophiyaa hundi furuu qaba malee nam tokko furuu hin danda'u. Poolisiin Itoophiyaa furuu hin danda'u. Raayyaan ittisa biyyaa qofti furuu hin danda'u. An Abiyyi waan inni dinqisiifadhe misooma biyyattii irratti biyya gara duraa oofuu irratti takkaa lola Tigree wajjin agasga'u san geggeesse Tigree wajjin lola agasga'u san lolee hujii har'a giddibii laga Abbaay ka xumure kana osoo mootummaa biraa bakka isaa san ta'e hin dhaabeetinii waraana irratti xiyyeeffata. Fakkeenya amma kun sii gadi hin fudhatamu. Maaliif jennaan hin beeka sammuun kee bakka biraa waan si jiru wanni anaasa'u kun gasiin taru. Eessa na jira sammuun kee? Yaani wanni an siin jedhu kun sitti siin fudhatamu kan beeka bar gasiin taru amma yaanni kee waan biraati. Ani bari nama nagaya nama lubbuun jiraatetu iyyuu waan bareeda godhatatti lubbuun namaa durtuu nama ta'e malee dhuma biraa miti gar. Naayin lubbuun namaa maaliif duuti? Fakkeenyaaf amma waa'ee lubbuu namaa hogguu jettu lubbuun namaa itti miidhamtu iddoo waraanni keessa socho'uudha. Waraanni hidhatee jiru. Finfinneenis namni hin jira bar asli. Adaamaa walakkaas namni hin jira. Roobee Baalee namni hin jira. Maaf gabbaasee hin finneree mootummaan eega mootummaan badaa taate maa akkamii yaaddaati? Ijoollee ati beektu feemasii meeqa miidiyaa kanarra jira? Marti faarsee bulaadha? No. Laakiin rakkoon bakkeen jiru bakka qaamni hidhatee socho'utti gamaa gamanattuu namni miidhamaa asli. Kana bal'isi ilaalime Abiyyiin kana kophaa ni furettee yoo yaadde ani kana dogoggorte Abiyyi kophaa ofii maal waree isin maal eegan milishaan maal eega poolisiin Oromiyaa maal eega poolisiin Federaalaa maal eega bulchaan gandaa maal eega warri tokko shanee maal eega walii galtanii paartiin badhaadhinaa miliyoona meeqa maal eegan kana maan balleessin irree warra biyya rabbashu. Oh ya asli ya asli. Abiyyi nagaya haa yoo jennu waa inni 4 kiiloo dhufeetiin asallatti Baaletti Shaashamannetti Direedawatti Gujitti Booranatti haa jirra. Kalaa Malikti faarsee bulaan bakka jiru odeeffannoo haa funaanu milishaan haa ka'u poolisiin Oromiyaa haa ka'u durriyyeen ganda keessaa nagaa uummata. Asli dhagahi hojiin kenna ila doktor hojiin kenna basaasummaa miti quba qabaadhu. Nuti nama kamuu hin basaafnu. Yaada kenna ni kenna nagaruu dabarsinee maarreenne basaasummaadha kun wanni atamma jedhaaru. Isa kana nuti hojii kennaa miti. Tokkoffaan akka nama kiyyaatitti qaama kamiifuu basaasaan ta'uu mootummaallee yaada isaa irratti waan natti tole miidiyaa marratti dubbadha. Gama kaaniin ammoo warra bosona jirus yoo qeeqe miidiyaa marra qeeqa. Warra garana jirus yoo qeeqe miidiyaa marra qeeqa. Garuu akka ammati jettu kanatti infoormeeshina barbaadee saaxilee maarree godhee. Itoophiyaa Oromooti. Beheriin kiyya Oromoodha lammummaan Itoophiyaadha. Yoom galuu edda biyya? Ani biyya guyyaa rabbi na galcheen gala walumaa galatti jechuudha. Warri har'a fakkeenyaaf ani Oromoo dheedu kana biyyi teen Oromiyaan biyyan taane jaalannee jibbine Oromiyaan biyyan taane biyya jiraannu keessatti baasaa Yoo jechuun yoom biyya galuufi biyya? Biyya ani guyyaa san biyya galu kaa rabbitu beeka bar. Akka pilaanii kiyyaatitti wanni deemuun jiru asli dalagaa rabbiiti. Lubbuun duutuu jirtuudha. Namni bahee karatti hafaara. Haguma mucaa deengadda du'ee sani. Laakiin ammoo karoorri ani qabu pilaaniin an qabu mootummaa kamuu yoo ta'e waa maraa madaaltee ilaaluu qabdaati. Nagaa biyyaa yoo waliin eeggachuu baanne biyyi nagaa ta'uu hin dandeessu. Bakka rakkoon jirutti mootummaan nagaa eeguu hin danda'u. Fakkeenyaaf yoo deeggaraa mootummaa ta'an haasofni namarraa fokkata waan hin beeku. Amma maaliif beeyta? Amma osoo akkuma zamana duraanii banii Israa'el sanii osoo anamma foonuu samii si roobsise wanni an jedhu kun sitti hin galu bar. Baay'ee Ammadi gaafa deeggaraa mootummaa taatu jechuun hisaaba achi baatee yoo tiriin deeggaraa taatu jaalala mootummaatiin qabamtu haasofni ati haasoftu bakka hin jiraa miti akka kun goga moo'ii waan sitti dhiiban fakkaata goga
Jaabar dubartii yoo gogaa itti dhiiban bari fedhii yoonnoon jettu hin jibbiti hin lolti. Laa inni sagalee qaba gogaa suni inni hiisiisa bareeda sun. Kanaaf amma ani duraan YouTube irrallee gisee notificationin kee dhufuu ilaalama min laayivii keelee dhufe. Fakkeenya mammati maaliif bar doktoras li'ate amma mootummaa hin deeggaru jetta malee ati amma mootummaa nama falmu keessaa tokko sa'a kanatti fakkeenyaaf ati jibba mootummaa akka qabdu akkanatti haasaa keetirraa ni mul'ata tokkoffaa deeggara anamma jawaariin amma ilaalchi dadhabaan deeggara mootummaa kanaan mootummaa obboleessa kiyya maaliif jibba ummanni akkana ga'u mootummaa deeggaruu dirqamallee hin qabdu tokkoffaa dhagaye anamma karoorri kiyya maali beeyta amma rakkoon faarsee bulaa oofanii asli mootummaa jibba yoo jibbe dantaa dhuunfaa walitti mirga guutuu qabda amma abaabaan amma haasofni keetuu ifaadha mootummaa akka jibbitu kun eenyummaanuu namni gowwaan akkasiin jiru ni beekama afaan keetirraa beekama ani yoo jaaladhe maannaa gora yoo jibbe maannaa gora habiibii biyya oma takka siin godhu kanaan duras arrabsaa turte wanni sanii olitti wanni addisiin homaasi godhamu hin jiru kanan beeyna bareechine kana bariin beeka kana bareechee beeka ani garuu maasiin jechaa jira namni waan ofii isaati jibbu tokko osoo ati gaarii feete timte osoo ati bareeda feete timte sirraan fudhatu maaliif jennaan inni bareeda maali wanni amma tokkoffaa Oromoon eessarraa ka'ee eessa ga'e yoo jenne akka qabsoo Oromootitti yoo as deebinee anaafati wal gaafanne eessa ture kaleessa Oromoon zabana waaqoon guutuufaa qabsaayan Oromoon Finfinnee keessatti akka har'a deemu kanatti hin deema ayyaana amma Finfinnee keessa kabajaa jiran abbaa tokko maarree dhanii ka fotoo kun walii gara wal bira maxxansu kuni duraan kun hin jira fakkeenyaaf Oromoo guyyaa takka akka amma aadaan Oromoo Finfinnee keessatti irreechi dhufee amantii muslimaa ummanni muslimaa bakka isaatti deebi'ee majlisni siraatan nama isaa filatee Itoophiyaan osoo lubbuun takkan duune ummata Oromoo kumaatamaan lakkaa'u irreecha ba'ee irreecha isaa geggeeffatee galee kunummaa duraan Oromoon kanan qabaa ishii duraan jijjiiramni hin jiru eega jettee amantee waan nummaan ammaan sitti hime kuni xiqqommaan an siidha'e waa'ee maan irreechi shirkiidha. Oromoon shirkii gabbaruu fi qabsa. Si yala yaaddaarra bar. Maaliif? Intalli gandaa yoo si mo'atte jennee yaaddaarra. Abbaatiin mo'attu nu mo'annee galla malee mo'atamnee hin gallu. Wallaahi. Dhugaa. Irraa saayixee itti maa jirtaa? Adiimatti nu si jamar dhoksaan deemnu adiimatti maayitumaan deemna malee. Sirba wanni osan dhageeffadhu gisee inni galtee keessirra jiru. Sirba Qaasim Simbo. Kamal jedhu. نظرت هلو حبيبي أين تحبتني أرى عالم جميل أنت قرة العين فأي فاستجب لا فأكلتني أني سيمبر باتشا ديبي إدوم بين كيسا مالو واركانكي ستي مانا غورتا يتانو جولن جمع باين وان فورين جاري جرانيف كده Simbar bacan deme edom bene keta malo warri kanke nati masi gorfa formati tibana tadi ashageda minamni akam tibantu kanamiti ashi nanga wattu adika ya Osoo si gaafadhee qaata mucaan baa booji'ee lukaanii duwwaa ifite. Angaru ijoollee Dubaay keessaa maaliif akkasii jaaladha? Kun ati quban an qabdu dhiiruma kaanii kaa wajjin tarkata kama dhugaa rabbi biiftuu maati jaaladha jechuun ka obbolummaa haa ta'u isa oromummaa jedhan haa ta'u isa islaamummaa jedhan haa ta'u qalbiin narra si habootu waan si jaaladhu hin beeku garuu baay'ee si jaaladha maaliif wallaahi kama dhugaa waan si jaaladhu hin beeku annatti tolta bakka ka duroomnu. Anu waan si jaaladhuuf hin beeku anu akkasuma. Ofer beati malik kubana kabda mi wallahi kamar uga mani tijara da yechun ati indi arjawai tan dumar nama arjan jara da ita akam nama akam iti amal ke yechun sirti sibarachu barbarchi wallahi ba esi jara da ita mendin no so garu gurban sijara jirate wai asle sijana jana esa wa ba gorate na miti ganda jara kuta no agama kan aga wa ba te ba tu chufnu debin abso ke boda hatau No. Waan sodaadheetiin wanti na jechisiisu wayitu hin jiru baay'ee. Eshi.
Amalli kiyya kam argaattu kan. Nin kolfaan hin taphadhaa garaan kan koo keessi shamizeetti uffatteettu san caala addaata dhugaa dubbachuu. Garuu rakkoo takkitti ati qabdu maali xiqqoma fungatte. Xiqqashama isii wallahi xiqqashama. Oolmaa funyaan kana akkatti si tolchaa jiru kaaliin xiqqoma isii guufatee qubaasitti bakka tana achi keessa galee malee. Osoo akkasii gad dhufe konkonni kun akkana gad dhaabate innaa lillahi yoo xiqqaate guyyatti dhira kudha isirratti waloona xiqqama isii. Walla amma diddama caalti jedhee barka jedhaa oolan. Garuu kunoo siyyuu qabamaaf turkii kana nan deemsistu. Eega waan sana argite. Turkii si geessinuu? Qaxxalatta. Qaxxalatta. Wallaahi hin qaxxaladha. Alhamdulillah kunuu jechuun warra funyaa Artisti Qaasim Simboo galchi. Artisti Qaasim Simboo as jala jira. Maal gootarree yuutuub irratti bara dhaqatanii raaf. Meeti artisti Qaasim Simboo mee. Isinii baase mata dureen isaa akkana yaalaa dhaggeeffadhu. mee jalqabu. Akka moodeelistiitti ati gaafas na fuuldura awwaalta waan ta'eef agarsi nyaata ofitti hin guddisne Abduraaluu borciin qabdu akka garaan Simboo konya bishaan illee dhugin nyaata illee dhugin. Dhaggeeffadhu. Miya olali loko Dubai galafago oyo namni duele loko tena namando Dubai galafago fago. Walaloo yeedaloo kana eenyutu gobisiidha? Ay albuma guutuu isinii baase shamarran Chaarjaa Kuwait maal sorry Kuwait ya Kuwait warra daqiiqaa sadii isa warra Kuwait baadeen dhumarra keessa Chaarjaa Abu Dhabi Allein Almali jinijaan kaaga bakkee motora daaraa keessa wal gangalchanii bakka bishaan qullaa paantiin gangalatan san hunda maqaa dha'eetini hunda isa. Atiin kun kama seenaatii bar. Even manni haraqee Kiyaar Bashir Faanti bultuu fi Seedaliyaan abbaa giddillee namni viidiyoo keessatti. Manni haraqee Kiyaar mana haraqee takkitti wayii bulaa.